አዎ ሴት ነኝ እኔ ሁሉን እችላለሁ በመሆን ቀዳሚ ያሳየቻለሁ bakki nuti ammatti argamnu giddu gala leenjii ogummaa fi dandamachiisaa dubartootaa Yenegewaa keessatti yoo ta'u giddu galli kun maal hojjechaa jira kan jedhu daawwachuuf jirra waliin turru. አዎ ሴት ነኝ እኔ ሁሉን እችላለሁ Shamara ta'eeton iyyuu bakka namni baay'een dhaabachuu danda'eera baay'ee na qarqaaree baay'ee namatti tola ogummaa baay'ee argadhee barumsa baay'ee argadhee eenyummaa kiyya argadhee gibbii ዮርዳኖስ ከባድ ህይወት ላይ ነበር ያሳለፈችው ዮርዳኖስ jireenya baay'ee ulfaataa dabarsite as yeroon seenu kan namummaan natti dhaga'ame kanaaf jireenya darbee sana deebi'ee yaadachuun barbaadu carraan argadhe kanatti fayyadamuun of jijjiiruuf kutannoo guddaanan leenjiinaaf kennamu fudhachaa jira. Warri alatti kufee jiru sunis akka as galuun barbaada. Obboleewwan maaliif baay'ee bareeda. Wanta miiqarraan kaasee wanta miiqarreen nu barsiisaa jira. Barumsa kan argan barumsa barachaa jira. Barreessuu kan hin beekne barreeffama barachaa jira. Waa baay'ee nu barsiise gibbiin kun jechuudha. ከነበርንበት ወጥተን የተሻለ ነገር ላይ እንድንሆን ተቋሙ የሚለፈው Giddu galichi waan kaleessa turre keessaa baanee boru bakka gaarii akka geenyuuf miti kan inni nutti dhamaa jiru. Anis carraa kanatti fayyadamuun iddoo guddaa ga'uun maatii koof biyya koo boonsuu yoon carraa argadhe immoo kanneen jireenya koo kaleessaa keessa jiran baraaruun barbaada. Yaadama kantiibaa magaalaa Finfinnee Adda Addaanech giddu galli Dandamachiisaafi leenjii dubartootaa Yenegewaa hundaa'uun erga hojii eegalee dubartootaa fi shamarran haalota rakkisoo dabarsan hedduutti abdii jireenyaa kan hore akka ta'e hoogganaan giddu galichaa Dr. Hirphaasaa Caalaa dubbataniiru. Jalqabbii irraa ammammaatti warri leenjisnee hojii kana keessa darbanii dhaqnee hojii qabsiisne ammonaatti dubartoota 1492. Har'a jireenya gadadoo sana keessa nama tokko baasuun dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee namatti ulfaata. Haa ta'utii magaalli Finfinnee hojiin inni hojjetaa jiru keessattuu ilma namaa irratti hojjetaa jira. Namni amma kana yeroo tokkoon jireenya hawaasummaa dinagdee hamaa fi gadadoo keessaa baasanii hojii mataa ishiitii dadhabbii ishiitiin dafqa ishiitiin akka isheen hojjette of jijjiirtu gochuun dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee nama gammachiisa. Fayyadamummaa dubartootaa mirkaneessuuf hojiileen bulchiinsi magaalichaa hojjechaa jirus dubartoota rakkoo hawaasummaa adda addaa keessaa baasuun dandamachiisuun abdii jireenyaa toruu bira darbee maqaa biyyaa ijaaruu keessatti shoora olaanaa akka qabuu fi hojii fakkeenyummaa gaarii ta'e ta'uusaa himaniiru. Bifa biyya kanaa namni qaamni adda addaa addunyaarraa gaafa dhufu rakkataan meeqa kadhattuun meeqa daandiirra jiraate hiikni inni biyya kanaa kennu namatti hin tolu. So magaalli Finfinnee akkan duraan jedhe wanjala adda addaa hir'isuu irratti daddarbii dhibee kanaan daruu irratti hir'isuu irratti balleessuu irratti daa'imman iddoo hin taanetti akka hin dhalanne yoo dhalatan immoo bakka gaariitti akka dhalatan gochuu irratti ijoolleen kun yaada nagargaaraa jedhurraa bahanii akka of danda'anii ofii isaaniitiin hojii akka hojjetan gochuu irratti hojiin inni hojjetu jechaan kan ifamu miti.